It must be. It is. It's Sadio Mane. Sarara duubarraa kaasee hanga taphattoota sarara walakkaatti akkasumas sarara bitaa fi mirgarraa kaasee jifataa waliin dabaalee akka addaatti cimdaa'uun taphattoonni seenaa kubbaa miilaa keessatti yoomiyyuu hin dagatamne hedduun Liverpool keessatti taphattoonni Afrikaa lamaan Mohamed Salah fi Sadio Mane waliin ta'uun milkaa'ina gaarii kan dabarsan yoo ta'u taphattoonni lamaan Liverpooliif bara 2017 fi 18 waliin hiriiranii tapha Watford waliin ture irratti goolii 3 fi 3 kan goolabame eegalaniin hiriiranii kubbaa waliif mijeessan turanii. Guyyaa sanarraa kaasee taphattoonni kunneen leenjisummaa Jurgen Klopp jalatti Liverpool waancawwan gurguddoo 4 akka mo'atu taasisaniiru. Eebuu waancaa Liverpool waggoota 30 eegaa ture baasuun bara 2019 fi 20 waancaa Premier League 19ffaa isaa akka mo'atu taasisaniiru. Gooliiwwan 22 waliin ta'uun lakkoofsan keessaa 12 kan Saalaan lakkoofse yoo ta'u 10 ammoo kan Sadio Maneeti. Sadio Maneen turtii isaa Liverpool keessatti goolii 90 erga lakkoofsee booda bara 2022 keessa Bayern Munichitti malee garichis qindoominni isaa laafe. Ta'us Saalaan Anfielditti hafuun goolii lakkoofsisuu isaa itti fufeera. Bara ammaa xumurame kana keessa gooliiwwan 29 Liverpooliif lakkoofsuun walumaa galatti goolii kilabichaaf lakkoofsise 137 qaqqabsiiseera. Kun ammoo taphataa kilabichaaf goolii hedduu lakkoofse isa 5ffaa isa taasiseera. Sanya. Navas. Milner's going in there. Courtois lost it. Aguero! Taphattoota Manchester City David Silva fi Agueronis taphattoota milkaa'ina olaanaa waliin dabarsanidha. Taphattoota kanneen lamaan keessaa tokko seenaa Premier League keessatti goolii lakkoofsuun sadarkaa 4ffaa kan qabateedha. Inni kaan ammoo kubbaa mijeessee kennuun Premier League keessatti sadarkaa 7ffaa qabateera. Jarri kun lamaan waliin ammoo kilaba liigichaa keessatti baay'ee milkaa'aa ta'e Manchester City keessa taphataniiru. Sergio Aguero fi David Silva milkaa'ina waliin qindoomanii taphatanii sadarkaa 3ffaa qabataniiru. Dider Drogba fi Frank Lampard waliin ta'uun Chelseaf gooliiwwan 36 lakkoofsisaniiru. Taphattoonni sarara duraa irraa jifachuun baay'ee beekaman yeroo waliin ta'anitti seenaan Premier League kan yaadatu isaan kanadha. Jarri kun lamaan akkuma waliin jifatan kubbaa waliif laachuunis ni beekamu. Lampard gooliiwwan liigichaa 240 keessaa gahee qaba. Gooliiwwan 147 lakkoofsuun kubbaawwan 93 ammoo mijeesse kenneera. Drogbaan ammoo gooliiwwan 104 lakkoofsisuun kubbaa 64 gooliif ta'u mijeessee kennuun milkaa'ina Chelsea keessatti seenaa galmeeffateera. Kilabicha keessatti turtii waggaa 8 dabarsaniin gooliiwwan 36 waliin argamsiisaniiru. Kana keessaa gooliiwwan 24 kan lakkoofsise taphataa lammii Ivory Coast Drogbaatu lakkoofsise. Qindoominni isaanii milkaa'aan kun bara 2012 yeroo Drogbaan Chelsea gadhiisee gara Chaayinaatti qajeeluun kilaba Super League Chaayinaa kan ta'e Shanghai Jinuwaatti makametti diigame. The Son and Kane show keeps on going. Harry Kane fi Heung Min waliin qindaa'uun gooliiwwan 47 Tottenhamiif lakkoofsisaniiru. Baroota dhiyoo kana keessa cimdiin kun Premier League keessatti cimdii jifachuun milkaa'aa ta'eera. Harry Kane fi Son waliin ta'uun goolii hedduu lakkoofsuun sadarkaa 1ffaa qabatanii jiru. Jarri kun lamaan waliin ta'uun gooliin lakkoofsan 50 guutuuf xiqquma hanqata. Gooliiwwan 47 Tottenhamiif lakkoofsisaniiru. Gooliiwwan 47 waliin ta'uun lakkoofsan keessaa Son 24 yoo lakkoofsisu Harry Kane ammoo 23 lakkoofsiseera. Carrying on the run, wants the hat-trick. Good footwork from Son and a lovely finish to boot.